Haay hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha miti jiruuf jireenyi hunduu bareeda. Hordoftoota koo biyya keessa biyya alaa jirtan akkami jirtu nagaadha. Nuti jirra har'a maalan sin agarsiisa seetanii mucayyoo kanan sin agarsiisa dhugaa fakkeenya guddaa isiniif taate jechuudha. Keessumaa warri biyya arabaa jirtan ijoolleen keenya biyya arabaa jirtan jechuudha. Dhugaa mucayyoon kun baay'ee fakkeenya isiniif taati jechuudha. Asirraan akka tasaa mana baaburaa deemaa jiraayyuu argeen jechuudha. Achumaan fakkeenya taataa viidiyoo si waraabuu jennaan eeyyee jettee isheenis eeyyamamtu taate baay'ee nama ofitti amanamummaa qabdudha. Nama hojii isheetti boontudha jechuudha. Hin sodaanne rakkoon qabu fakkeenya ta'uudhaaf ta'ee hamaaf hin ta'in malee na waraabuu dandeessa naan jette. Nama baay'ee hojii isheetti boontudha jechuudha. Namni akkasii immoo maatiidhaafis biyyaafis waan hundaaf iyyuu barbaachisa jechuudha. Kunoo argaanii jirtu akkuma argitanii hojii hojjette jechuudha. Dhugaa ani garuu yeroon ishee argu dura gubbaa sana irratti ishee arge asirraa nan darbaa jira jechuudha. Baay'een ishee dinqisiifadhe jechuudha. Keessa kootti dubartii cimtuu akkamiiti hojii dhiiraa akkas hojjetti. Garuu namoota yeroo ammaatu hojii akkas kun kan dhiiraati kan dubartiiti jedhee maatii keenyatu adda baasee malee hojiin kan dhiiraaf kan dubartii hin qabu jechuudha. Garuu isheen dhugaa dubbachuudhaaf ilaala gubbaa sana korteetu kana burii hojjette jechuudha. Kana burii isheetu garafaa jira jechuudha. Baay'een ishee dinqisiifadhe jechuudha. Dhugaa fakkeenya guddaa nuu taati jechuudhaan mucayyoon kun. Innaa nama baay'ee hojii isheetti boontuu nama baay'ee bakka hojii isheetti hin affarre jechuudha. Keessumaa ijoolleen keenya biyya arabaa jirtanii fakkeenya guddaa taate jechuudha mucayyoon kun dhugaa dubbachuudhaaf. Mee obboleetti maal jettamee maqaa keellee hin beeku garuu kumee jedhamti. Bisti maal jettame keessumaa ijoollee keenya amma dhiironni baay'een hojii sin tuffatu ati immoo dubartii taatee hojii akkasii kana hojjetta. Dhiironni keenya iyyuu baay'een isaanii karaarra dhadhaabbachaa oolu jechuudha. Hojii tuffatanii keessumaa ijoolleen Oromoo caammaa xaraguun waa tokko hojii akkasii hojjechuun ani qansiraan hojjedha jedhu. Maatii isaaniirra galanii baadiyyaadha. Maatii sin gargaaranii waanuma adda addaa bakka karaa keessa irra deemanii maatiidhaan osoo of hin danda'in mana kiraanaa kaffalaa akkasii sanadha jedhanii hojii uumanii hin hojjetan jechuudha. Yoo barumsa qabaatan barumsumachuma sana eegu yoo hojiin dhabame immoo galanii maatii rakkisu jechuudhaan. Ati immoo hojii kana hojjetaa jirta jechuudha. Hojii keetti amanamummaa qabaattee of boonsitee hojii keetti osoo waa tokko itti hin qaana'in osoo hojiin kun kan koo miti dhiiradha dubaradha osoo hin jedhin ati immoo hojii kana baay'ee hojjetaa jirta. Amma akkama dhiiraa kun gubbaa baatee osoo sodaa tokko malee ofitti amanamummaadhaan hojii kana hojjetaa jirta jechuudha. Isti namoota warra hojii tuffataniin obbolaa keenya dhiiras haa ta'an shamarraniin mee maal jettame ati ergaa maalii qabdaaf? Yen ergaa guddaa dhaamtee fi hojii osoo hin tuffatiin hojii kee akka kana keessumaa warri dhiiraa fa'a shamarran iyyuu miti akkamitti dhagaa baadhaan akkamittiin hojii akkasii hojjedha maali jedhaniitu tuffatu dhiironni keenya. Mee maal jettaan mee ati kottaa akka kottu hojjedha hojiin kun hin ulfaata moo hin ulfaatu siif garuu ati hojii kana keessa turteetta moo akkamitti hojii kanattis dhufte? Dhugaa keeti dhugaa baay'een sitti boonee anayyuu baay'ee na boonsite jechuudha. Anillee akka kotti biyya arabaan ture dhufee garuu ammas immoo hojii osoo hojjedhan hojii kamiyyuu hin tuffadhu garuu ammatti hojiidha wanti amma nanaa wanni ta'aa jiru garuu hojiin immoo birriidhaaf qarshiidhaaf qofa yoo osoo hin taane sammuun keetti si bohaara yerootti dabarfatta waan adda addaa bakka sammuun kee hin cinqamu bakka firii taate hojii kee oolte itti qaanamummaa tokkitti illee osoo hin qabaatiin hojiin kun
kara fuulduraatti na deemsisa hojiin kun anaaf jireenya gaarii naa fida jettee filattee hojii kanaati immoo jabaattee hojjettaa jirta baay'ee nama baay'eedha fakkeenya taatachuudha warroonni kun hojii tuffattan akkasumaan yeroo keessan iddoo adda addaatti guggubdan mucayyoon kun fakkeenya guddaa isiniif taati jabaadhaa kunoo isheen osoo hojiin tuffatiin osoo kun hojii dhiiraatiin jedhiin hojiin kun natti ulfaata osoo hin jedheen warruma osoo dhuma dhagaa baattu jalatti warra dhiiraa jalatti ilaalte hojii kana itti amanamummaadhaan seentee hojjechuu jammarte jechuudha. Kun akkuma argitan isheetu garafaa jira jechuudha. Manni kun ijaaramaa jira. Safaruma nani jirudha garuu kara gadiiti malee. Baay'een sitti gammadee baay'een sitti boonee kanuma caala itti fufii jabaadhu hojiin nama boonsa malee nama wanniin ta'uu borummoo ati dubartii cimtuudha dubartii fakkeenya ta'uu dandeessudha. Hojii kana hojjettee borummoo hojii mataa keetii kan ta'e atiyyuu akka wanni taate ajajjuu taate immoo kan si jalatti hojjetan uummatte hojii kana akka guddifattu abdiin qabachuudha. Ati dubartii cimtuudha baay'ee ati ganaa ijoolleedha kara fuulduratti waa baay'eetu si afa jechuudha. Ganaa hin guddatta abdiin kutiini jabaadhuun siin jedhaan ishee obboleetti. Eshi bakka maal jettaarree dhaamsa qabdaafi? Ijoollee keenyaan hojiin tuffatinaa waan argitan hojjedhaa lafa deemtatti yeroo keessanii dabarsinaa akka konfidensiidhaan hojjedhaa. Tole bakka ashi galatoomi viidiyoo si waraabuu koof immoo waan eeyyamamtu taateef galatoomi siin jedhaa eebbifamishi. Ameen ishi jedhe.